bu ayyaati yoo taate ayyaa ummaatiyya. Oke wali. Kanumarraa godhe. Osoo bira hin jalqabnaa hattoota ni baasnaan waliin qabsooyta. Yoo abbaan kiyya namarraa waa fuudhe si wajjin qabsaawa. Yoo kiirraa kafala malee dhugan dhiibne. Hin daadatti jedhanii hin daadatan eegaa nu dhiifne ammoo hin daadatan jedhanii dubbiin kun dhugaa moo dhugaa miti. Soba namni maqaa keessan kaasan jiru. Yoo karaa seeraatiin Itoophiyaa seenanii Ameerikaa fa'aa yookiin biyyoota biraa achiin akkasitti achiin milishaa Itoophiyaa imbaasii keessaan arganii akkasiin nu qabsiisuu dandanii maal jetta saafii waan kanaa. Soba wanni akkanaa namni maqaa kee kaasaa jiru hin jiru. Iluu dhiisii waan akkasii. Seera Dubai keetu qabsiisan. Wayyo rakkan. Warra Dubai keetu qabsiisan. Sila qo'ee ka Dubaiitti namni qabsiisuu dadhaban Ameerikaa. Nagattami dandeettaati. Ila baramma amara dogongora jarri qaban tokko fa'aa. Gaafii si gaafataa irraa. Warra Suudii duraanuu shiftaadha nuti. Asitti hin baasin gaafa ijoollee ayitti nama muka hudduu waliin kennu yoo gaafa ijoollee tana qabsiisanii barbaadanii dhaban jedhe. Hin danda'an jedhe. Kan ammaffaa irratti warri dhaadatu waayyuu nama godhu dhaaduu jara dhiisa. Saafii amma mana keetitti diiyaaspooraa maa arrabsan mana keetitti reeftan. Beeloitu naa ta'u nagattamta. Dhagayi saafii diiyaaspooraa walii qabdanii qeeqaa turtanii maaliif maasi bira qeeqaa. Namni isin qeeqan jiru. Yoo puushii taate Ameerikaa irraa puushi na godhan reefu gurbaan reefu Ameerikaadha. Wallahi. A'uuzu bilaa abootu maa jira. मैं वल्लाही किया दुबई रेडी हकट में वल्लाही जरी मैं कल भी नगत में थी बेलो तो नगत में थी वार गत्ता यो चिकेस मैं नगत में wallahi billahi dhaggeeffadhu ilu dhagay ufiinatti tare dhaggeeffadhu namittiin pireedii argitu tun dhagay na dhaggeeffadhu saafi ufiinatutte saafi dhagay ufiinatutte dhagay maal waliin jenne dhiyootan ana yoo taate jechuudha maal waliin jenne yoo si wajji tabadde kiiloon kiyya ka'u hin jiru walii galteen kennaaf kee maali kiiloon kiyya yoo bu'e malee kiiloon kiyya ka'u hin jiru sii galee manna arrabsa ol tereef nutti ergattee booynu dhaggeeffadhu ani leencotaa mana kiyya bu'eera laali leencotaa mana kiyya bu'eera laali leencotaa waggaa ji'a asirraa geemi taphachuu jira bibi qana zana jedhu leebili 35 seenuudhaaf doolaara meeqa akka baasanii jedhan deemi warra leebili 35 ol taree gaafadhu ishii Saafii gammaa leebili kudha afur qabdaati filaawari kudha afur qaba kennitee bal. Leebili kudha afur qabatee warra leebili 34 wajjin dorgoma ishee moorii hoofabi. Wallahi nagattami Saafii walii galtee kenna diigaa. Wallahi. Laantiin baay'isin na arrabsee reefu. Tuttuqaa jirta ijoollee kenna. Narra turtee barsaa ta'uu guutuu narra turtee ilu. Ati nagarre. Walumaan teettanii jiree fi walumaan teettanii taphattan. Walumaa wal arrabsine. Maal jettee asiin talakkame arrabsitanii madiiraatiin kila biraan callisan. Maan arrabsitira isin butaan taate yoom takka naa miice isin. Yoo magan. Wallahi. Saafii galii. Bakka saafii jette. Saafiin barana bakka nu waliin tuqin taa'e saafii. Haga ammaa nu sintuu ina ofii nu tuqaata namarra dammaramte kabajaa jirra gammaan. Ilu waan takka baran malee sintuu ina edwaan. Fedhii keellee hedduu sii guutaa jirra nu. Maaliif wanni nutti toltu sharriin qabdu in aartu mari'achuu dandeetta bakka muudiin kee bareeda jechuu barbaadeet. Kanumaan huu jedhaan deemu. Biran dabarsiin kaa hedduu. Akkas. Martuu barka wali kaakuu fataa jedhee haasawee lixaa malee ka sharrii qabu hin jiru jechuu barbaada. Bakka ammoo mee wajjin hin jiru naa godhanii bu'aa kaayilu maalees. Giiftaroonni Ameerikaa aaree jooyin godhaa jiraas. Itti metaa. Laa. Amma ana. Dinooraa mukitteera. ati waliin gattameera fatee jara nama ijoollee tanarraa taa'ii ijoollee tanarraa ani yoo gattame Tigiree fi Amaara waliin gattama malee nama kiyya maal godhu waliin gattame tokkoffaa lammaffaa fedhee deemiti Amaara waliin taphadhu. Amaara waliin taphadhu viidiyoo si hojjedhee sappoorti viidiyoo siif dalagaa wallahi rabbi kakadhe viidiyoo siif dalagaa akka sappoorti si godhanii
Amara waliin taphadhu. Yoo warri Dubaayii bichaan Amara kana jedhee anas fida. Jetti welcome. Yoo warri Dubaayii bichaan Jetti let's go ilaara. Diasporaan dhagee dhufe let's go ilaara warri leevilii 38 taa'ee mucaakan. Wallah kuma karaa yoo haa. Ansi himeera saafi ijoollee tanarraa gori amaara wajjin taphatu tuttuqaarta taa'ii saafi waan san hin deebinaa nuti. Orrorro eebi leevilii 35. Wallah let's go dha numman. Ummanni aaree let's go dhaarti wallah warri leevilii gudda ana miti jiran. Adawadhu taa'ii saafi. Ijoollee tana duuba deddeema. Jaartii usmee beekaa giiftii kennuu dhoggan malee miliyoona tokko murtii jaartiin usmee. Leevilii jijjiirama eebbiyaa warroonni leevilii gurguddaa jala ga'ee inni lolarra jiraatanii yaa jiran diyaaspoora ummata tasgabbaa anaa miti usmee fi saaffii kanatti warra Dubaayii diyaaspooraa jedhanii walitti dhufanii waan jedhu dhageetta jetti 1 miliyoon jedhaa jira miliyoona tokko buusuu dandeenya. Barbaachisaadha. Wallahi buusa eegaan deehaa maal taate na biyyeetti immoo miliyoona ol buusaa maal taate. Saafi ijoollee hambiftaa taa'e dhugaa siin jedha ijoollee dhufaartu. Adabadhuu ta'a ijoollee kararra jirtu bita wallaa birri ijoollee walii qabanii fiizaa arsichi illee leesgoo ummanni yaa'ee jira. Tasgabbaa gurbaan kun yoonii maal nyaatti miti haa ta'u. Ana sodaadha'ee bar saafiin sappoorti godhamu adii sappoorti godha rakkoon qabu garuu maali warri Dubaayii warroonni wanti isinii dhaamu jechuudha. Ijoollee biyyarraa dhufaarra airpoortii jirtu tikeettii murtanii dhageeffatu. Saafi. Siin jenne dhiise ansiin jedhan. Dhaga'i nuti warra Amaaraa boochise diyaaspooraa reefu mana keetii diyaaspooraa jedhama. Mataa keenya danda'ina. Asii osoo hin taane jechuudha dhaamsa obbolummaati haadha nasiyatul minan obboleetti teessan. Ijoollee miskiinnan. Giiftara kan kee maqaan kaafne dhageeffadhu maal godhata sila kunin. Dhaga'i. Maarta qo'ate haati faate eessa dubbatte obboleetti teeti. Giiftara keessan maqaan kaafne dhageeffadhu warri Dubaayii nasiyaan. Barbaan isiin naan jedhaa turte soo dhageette iluu mataa qabatta. Garaa si nyaadhaa bara. Dhaga'i haati faate garaa keessaa waan qabdu yoo jettillee itti naare. Baaba Nuraddiin ati obboleetti tee hangaf amma laal baabaa Nuraddiin. Wallaahi billaahi. Nuti arrabsinee an arrabsee mana usmee dhufa ana bira dhufa walumaan dhufna arrabsinee iyyuu siseenu si tuqe. Iluu dhageeffadhu. Sagalee kiyya deebi'ee iluu. Eeyyuu usmee biluun illee dhageeffadha. Usmee biluun dhageeffadha. Wannoo dhageeffadha laala dhageeffadha warri Dubaayii keessa jirtan. Ani na bira ila abbooyaa akii bakka chaw. Iluun illee atillee dhaga'iisa. Let's go jedhaa jira wallahi. Iluun illee usmeen illee saafiin illee jechuudha. Ummanni diyaaspooraan tokkochi naf eera diyaaspooraan yaa'ee waan hangeemi qabu seeqii beellama wallahi billah. Ardiin marti diyaaspoora jala wali ga'e mana keetitti lammata diyaaspoora maqaa kan dhoone saafi. Uma diyaaspoora jiru diyaaspooraan kakalee akkasii amaara boocii warra Ameerikaatuun sodaannu jedha leenca takka yaa Allah yaa Kariim jedhanii ol darbaniitiin. Leenca takkatti yoo ol darbanii nu dhaaddatanii bar mana sanitti. Namni nu dhaaddachiisa saafiidha saafii osoo nuun fireendi jedhu. Saafii sappoortii godhuu keessaniif hedduu isin galateeffannaa gin ammoo ijoollee eerpoortii keessa jirtu achitti nambisina sanuma isin hin jenna haada nasiya. Yaa amma bireen ta'u ijoollee. Dhaga'ee jira dhaga'eera. Wallaahi kun maqaa keen kaafne. Wallaahi iluu miti iluun jenne Ameerikaa irraa yoo barbaachisaa ta'e warri Ameerikaatu haa dhufu jedhee barbaada. Saafii waatii himu. Amma nuti gadaa dhiifne jenne giiftarri guddaan giiftii waa kennullee danda'u amma gadaadha. Wallaahi inni naan kennine maal jettee? Oo kasii kennan jenne bara ka waa kennuu danda'u isa maal goota amma xoorinatatti deebista amma girgirrii kanatti. Barisaa mi'a. Ka biraan jiru calliseeti ka biraan jiru dhugaa siin jira. Bar kuni geemiidha bara. Beeka ka geemi masanoo isa jara sii kennaa miti warri Dubaay. Maa utubaa hin bicannaa kennaa jira kunoo sibira illee kunoo namni ati beektu naa kennaa jiru. Iluu maal taate? Eenyu sii kenna? Wallaahi kunoo amma nama sadii namuma ati beektu sii kennin adeemta hodhu naan jedhe. Warabbal kaaba kunoo akkuma sii kennaa bara anuu sappoortii si godha geemii beellama qabadha maara akka Faransa jiru kun. Uun amma wannaa jira Dubaay jira. Tayyibi wannaan faa wannaa Naayiroobii jiranii mimaa kana jettan. Eenyu faa? Dhageeffadhu saafii.
Aishi Amara waliin qabadhu taphadhu ka Amara yookaan Eertiraa anas Nuti Amaara wajjin maan taphan. lakkan baran mallee bardiiseen eegeeluun diisiyeen lakka No indisi wallahi indisi taphadhu anas si barbaadana. Amma warri Dubai dhugaa isinin jedha saafiidhaa fi xurumbaa keessaa Alafaate eega giiftara qabaate Eertiraan takka taphachuu barbaadde itti sheer godhaafi. Asumatti walii galchine geema qabate warri sappoortii godhu heddu kun haa dhufu. Kalas anas si barbaada intaloon takka jirti qoy. Ana barbaadaa fi qoy namitti Eertiraa takka. Na gaafattee Tabsiisanii komentii jalatti mee na tabsiiftanii jedhi warra jiru sanii. yaa Soora. Dhagaye. Itti ergan malee amma isan tabsiisanii bar. Rakkoon isaa amma itti ergan malee hin tabsiisan. Amma simmaa si ergan beeyta lola jira badhee kana nuti hattuu baafnaa biizii nu godhuu barbaadan. Noo jedhaa jira noo dhufee walla. No. Saafii dhagaye saafii asitti waa si erganiif ani hin beeka. Maa si ergan beeyta gadaa keessaa baafnee jira nu siifii miti awwalumaa laallee dhiifne irraa tumate. Amma warri biraa wanni si ergu biizii godhuu barbaada warra sagalee uummataa ta'u waan akkanaan seeni nama sii dhiifne fudhadhu deemi bilaasha irra deebista lola kana anas siin jedhe yoo geemii taphachuu barbaadde Eertiraan takkan jirti leebilee 39 yoo waliin taphachuu barbaadde warri Dubaayis tabsiifnaa jedhee waadaa sii gale amma tana gabbo'ee tekistitti godhee sii fida asumarra taa'ee asis sii fida sii qabanii sii tabsiisuu barbaadan mee nambara tokko tuqeedhiin giiftaroota amma leenca kennisanii. kalaas inshaallah dhiisa akkuma oromootti yoo taphadhaa kalaas dhiisa akarraa Namni maasaa fi ergatan jiru Nunduf nun jenne barsaafi nunduf nun jenne sii kennina fuulduratti achi fageessite yoo taphatte waan dandeenyu sappoorti goona. Ngoon nun jenne bar garuu waadaa seenuu qaban geemii san adda durummaan amma usmeen sodaate ani geemii Usmeenii silaali saafii dhageeffadhu. Akka maakii sanitti nama injifattee Oromoo mataa ol qabdee akkasitti Amaaraan iyyisiiftu Tigireefa maal goota ganda keessa. Akkasitti eenyu tabsiisa mee haa taphatu taphatee haa injifatu wayyee. Mee eenyu si tabsiisa. Iluu naafisa inni banna adabe bayereefu bar maa kana jette iluu reefu akkasitti. Habibi dhagaye. Jiru ayyee taphannu malee jettanii taphadhaa kan taphannu malee jettanii maal Dhagaye rakkoon inni qabu dhageeffadhu rakkoon inni qabu tokkoffaa saafii maal rakkoo maalii qaba beektaa? Rakkoo saafiin qabu akkaataa taphaa hin beeku inni. Muudii itti shakala.